garuu jarri tun agartee osoo humnaan hin taane waa fayyadamanii goota mini goota baa Niin godhaati. akka waa fayyadaman dhibbaan dhibbatti beekama. qaalee kan dakhala goota malee bara haa Malee lamman isaaniitiin nama 12 ta'aniitu bahar fuudhanii deemuu hin danda'anii. Hai. Bo. Saati wanni taasise. Jarri kun agartee waan kana hordofaa jiranii agartee bakka agartee nuti geenyu sun daawun hordofaa jiru. Bo. Khiyyaan kun dhugumaan reeffa inni baanu sanii. Nutillee isaan hordofaa jirra garuu maashaallah gaafa rabbi wal afaan fide inshaallah ibiddaa fi ciidii waliin jennee jirra. daawwattoota chaanaala Adambiyyee akkam nagaa fayyaadha jirtu baga jiraatanis ni jechaati deemnee dhufnee jirra baga nagaa nu eegdanii hordoftootaa fi daawwattoota keenya maaliin deebitee nu dhufte jechuun keessa hin oolamu agartee haaluma obboleessa keenya Bahar Sofiyaan hedduu kan agartee harka garee maafiyaa seeneetiin agartee dararamaa jiru kanarraa waan takka lama agartee kan waliin laallu ta'a kanaafuu na wajjin turtii gaarii isin jenna. Baarita. Bo bai jala, bai jala. Baarita. Bai jala. Baarita. Jala bai wantana. Baarita. Hotu. Bo kana re. Bo ati gabbe. ati amma dhageessa Ati mara geessai. wanni nuti siin jedhu siif taati Mucaan tuuta. Maali? siif taati wanni nan siin jiru Maal naan jedha? wanni nan siin jiru amma Maal jedhe? dhage fatiyaa biraas hin jirtu balloo biraas hin jirtu kophaa ketee jirta nu harka jirta harka najjaashi Gurbaan kun hidhaa ka jiru ila amma kana mudata. Boo sheeka haadhateeti. Sheeka ate baddu taai amma mijirte kaantuyi Maadaraw. qaalii keenya ni goota Qaalite ati na booysa. Hantuuta. Bo mata kana ka akkan sije mata kana ka bashaisi mata kana gurbaan kun tabiraati. Obboleessa keenya Bahar Sofiyaan garee maafiyaa tun agartee Amaqaayii fi Najaash garee maafiyaati kanneen jirri agartee garee maafiyaa ummata rahmata namaa hin qabne ummata rahmata hin qabne agartee akka malletti agartee kiyya fidaniitiin harka galfatanii konkolaataa isaa hunda agartee irraa fudhatanii akkasitti konkolaataa keessa ta'anillee viidiyoo isaan nu waraabaa jiran ni agartanii lafattillee hidhanii harka duubatti hidhanii agartee gurbaa of wallaalsisaniitiin agartee akkasitti rakkoo addaa keessa kan jiru waliin agarre gaa bakki isaan jiranii fi naannoo isaan jiran yoo agartee bakka duraa shakkinuu fi bakka beeknullee yoo dhaqnu achirraa hin dhabne bakka biraa agartee bakka shakkinu hundaa'u odeeffataa jirra garuu immoo agartee bakkittoo sun nuuf dukkanase agartee hedduu nu galuu hin dandeenye kaanis immoo konkolaataa keessa namni bakkuma arge dhaabee waraabaa adda nu bahuu hin dandeenye garuu immoo obboleessa keenya Baharirraa wanni nu hambisu tokko hin jiru agartee yoo du'a taate maleedha aasaa nu barbaachisu kaffaluudhaafillee qophiidha. Wareegama nu barbaachisu yoo jiraate agartee kaffaluufillee qophiidha. Kanaafuu gaa obboleessa keenya Bahar Sofiyaan gaa agartee waan keessa jirtu gaasumaa fi rabbi tokkicha biyya rabbiin si dandeessisu siin jenna. Atillee gaa obsa godhadhu inshaallah waan hundaa'u rabbiin si dandeessisu dandeetti rabbi si kennu. Gareen maafiyaa kun agartee dararaa isaa sirriitti oofaa jiranii fi roorroo adda addaa isaa sirriitti oofaa jiran agartee hedduu fokkisaadha. Kanaafuu mee obboleessa keenya agartee balloo shooyis agartee diinee yuuyyaatis ni jiranii jirreen kana wajjin waliin mari'annee haala jiru tokko agartee bakka shakkinu hundattu inshaallah jala hordofneetiin sin odeeffataa jirra. Inshaallah yeroo gabaabduu keessattis yookaan irra geenyee agartee argannus taatee ni ilaalla. Garuu jarri tun agartee osoo humnaan hin taane waa fayyadamanii akka waa fayyadaman dhibbaan dhibbatti beekama. Malee lamman isaaniitiin nama 12 ta'aniitu bahar fuudhanii deemuu hin danda'anii garuu harkaan waa fayyadamanii nama of wallaalsanii ukkaamsanii agartee siirii moo fiirii jedhasan agartee waan addaatti godhaniitiin gurbaa akkasitti of wallaalsaniitiin fuudhanii deemanii haa ta'u maa miti agartee harmaaf itti fayyadamanii inshaallah baruuf gaa isaanumaatu itti waliin gaafatama agartee wanni kana diliis akka ta'e ni beekanii ilma namaa tokko agartee obboleessa tokko gorfachuun ni jira lolachuun ni jira. Karaa agartee siiriidhaan itti fayyadamanii agartee gurbaa maraachanii of wallaalsanii agartee fuudhanii deemanii akka fedhan itti taphachuun xiqqoo wanni kun agartee nurraa illee eeggamu ilmaan Oromoo irraan eeggamu eega hammanuma agartee garaa jabaatanii gaanutis aarsaa nu barbaachisu wareegama nu barbaachisu ni kaffallaa fi obboleessi keenya Baharirraa yoo du'a taate malee wanni irraa nu hambisu hin jiru yoo nagaa agartee akkuma dur jennee gadhiisan yoo gadhiisu baatan sanaa walitti waan nu geessu jechuudha. Kanaafuu jarri kun agartee waan kana hordofaa jiranii agartee bakka agartee nuti geenyu sun daawun hordofaa jiru
nutillee isaa hordofaa jirra garuu maashaallah gaafa rabbiin wal afaan fide inshaallah ibiddaa fi ciidii waliin jennee jirra. Kanaafuu inshaallah yoo rabbiin jedhee obboleessa keenya Bahar Sofiyaan rabbi nagaa si haa baasu siin jenna. Rabbi nagaa dandeetti si haa kennu agartee roorroo isaa sirratti godhaa jiran kanas agartee haadha manaa ta'eetis agartee rabbiin jabeenyaa kennuufi ijoollee tantee hundaa'u rabbi jabeenyaa kennuufi. Kanaafuu obboleessa keenya Bahar Sofiyaan abshir inshaallah rabbii gaditti agartee haga dandeenyes wajjuma jirra. Inshaallah agartee haalli jarri fayyadame kun agartee namni asii argachuullee hin danda'u. Maaliifin agartee waggaa naannoo ati jirtu san ga'e beekta akka tokko nama godha. Naannoo agartee namni nuti ilmaame hundaa yoo geenyu kalaas nuhuma kanaa hoo agartee akka agartee gara san deemnee waan daffarree nama godha jechuudha. Haalli isaan godhanii jiranii siiriin isaan dalaganii jiran siirii ulfaataadha. Falfalli isaan dalaganiidha falfala ulfaataadha. Garuu yoo agartee falfala kanaan kan jiraatamee eessa gaamu taa'e wal agarra. Homaa rakkoon qabu agartee yeroodhaaf. Inshaallah nutillee agartee yoo halli argannee falfala kanatti hiikuu dandeenyu yoo argannee nutis yaalii ni goona. Kanaafuu obboleessa keenya Bahar Sofiyaan agartee nama lamaa miti nama 12 si fuudhan turaatee waa fayyadaman jarri kun waa fayyadamee jira. Garee maafiyaa kuni inshaallah alaa kullaa ati rabbi qabdaa nutis inshaallah rabbi gaditti aga dandeenye si hordofaa jirra obboleessa kiyya. Garuu Ahmaqaayii fi Najaash gaafa wal agarre inshaallah nutis garee ijaarrannee akkuma keessan kanatti agartee gaa nuti karaa rabbii irraa illee maqnee agartee siirii akka keessan siirii dalagnaa fi agartee falfala goonallee hin jennu. Garuu rabbi gaditti inshaallah jihaada agartee jihaada jechuudha obboleessa keenya irratti aarsaa nu barbaachisu kaffaluudhaaf qophiidha. Wanni of duuba nu deebisu hin jiru. Inshaallah isinis haaluma kanaa yoo kan isin baasu ta'e itti kufaa yoommoo agartee nagaa barbaaddan taate gurbaa kana mana isaa deebisaa nagaa keessanii. Konkolaataa isaa harka kenna harka deebisaati. Gurbaa kana nagaa keessanii agartee osoo qeessi takka irraan cabin mana deebisuu qabda. Yookaan immoo agartee waliif gattee inni turti malee immoo inuma baasna haqa isaatiidha. Gumaa isaa inuma baasna. Rakkoon tokko agartee waan isarra ga'e hundaa isinirras ga'uudhaaf ta'a jechuudha. Namni isin dhiisu hin jiru. Gareen maafiyaa as keessatti wal ijaarteetiin agartee magaalaa tana keessa wal ijaartee siirii fi falfala adda addaatiin agartee waa hiitee ilma namaa agartee nama xiqqoo takka aariitti qabduu fi nama xiqqoo takka agartee isaan daffaree jiru yoo jiraate agartee akkasitti roorroo adda addaa irratti oofuun isaanii kun yoo dhaabbate ni dhaabbata yookaan immoo wal balleessumaaf teenya malee haala kanatti wal hin dhiisnu. Yoo nagaa feetan yoo nagaa barbaaddan Bahar Sofiyaan nagaa keessanii manatti deebisa. Nagaa keessanii manatti deebisa. Balloo atillee inshaallah haala agartee guyyaa har'aa kanarra oolee jiru Bahar yoo quba qabaatte asumaanis agartee kan nu beeksisu ta'a. Kanaafuu inshaallah waan jiru agartee wal hordofnee inshaallah wal quba qabaanneetuma inshaallah agartee barbaanna obboleessa keenya Bahar Sofiyaanii rabbiin isaa gargaaru haadha manaa isaatis rabbiin haa jajjabeessu isallee rabbi haa dandeessisu inshaallah ni bahaa yoo rabbi jedhee harka garee maafiyaa gara harka diina kanaayi. Ummanni tun diina caalu agartee diina bobaa jalaa kan jedha sun warra kana garee maafiyaati. Kanaafuu obboleessa keenya Bahar Sofiyaan inshaallah abshir waa hundaafuu oolmaan jirra jajjabaadhu sin jenna. Rabbi isaa jajjabeessu garuu immoo jarattii sana agartee inshaallah yoo rabbiin jedhe agartee walumaa gabbaana gurbaa kana nagaa keessanii mana isaa deebisaa yoo nagaa barbaaddan taate yoo nagaa hin barbaanne immoo haaluma kanaatti kufuu dandeessanii agartee ni bubbulti malee immoo ni baate haqi isaatis. Kanaafuu isinitti illee hordoftoota fi daawwattoota kiyya inshaallah waan jiru hundaa agartee waluma hordofnee isinis du'aa godhaadhaa nutis hordofaa jirraa akka dandeenye gaa haali biyya namaati agartee dalagaa fi kana yeroo boqonnaa qabnuu fi sa'aatii fursaa argannetti agartee barbaadaa jirra odeeffataa jirra bilbilaanis qaamaanis agartee waan inni irra jiru hundaa agartee gaati inshaallah yaalii ittuma jirra. Kanaafuu isin hordoftootaa fi daawwattoota keenya du'aa gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu tura.